Guma. Wait, assalamu alaikum. Waalaikum salam habibi ana. Akkam jirtu obboleewwan mooneet siifu fayyaa keessanii hundi keessanii iyyuu naguma. Nooru baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddanii baga waaqni isaatii kanaan isin ga'een isiniin jedha. Amiin amiin. Barataa akkamatti xiqqoo jajjabaattee of jajjabeessitee akkamatti jirta obboleessa kiyya. Maal jirra caccabsee nu nyaatee bara caalu hundeessa caccabsee nu nyaatee bara. Wallaahi egaa obsa si gaafata. Waa obsuun of jajjabeessuun beektaa gaa yeroo keessatti. Amma yaada biraa dhiiseera iyyuu baraan. Ani kosiifuu wajjin kolfiin taphataara callisee uma bakkaa jiramti. Nama nan baqataa ture. Mooneet immoo gaachana kooti. Ilaal. Doktora isammaa kana eenyu wajjin jirti mooneet? Maccaa faana jirti. Isuma ammaa kana moo? Kanaaf lakkaa inni siin kaleessa irra deddeebitee moonetii balleeffamuu qabdi. Mul'achuun qabdu wanni siin jettee irra deddeebitee akeekkachiisa sitti kennaa jirtuu fi moone kanaaf lakkaan duwwaan seebar doktor kun irra deddeebi'anii si balaaleffatu waan isaan barre male. Hin balaaleffatu. Ilaal. Eda dhaggeeffadhu guma. Oyyee. Moonetiin bilookii jennaan lakkiin bilookuun jedhe. Moonet geemii na adabdu keessa ilaal eenyutu moosisaan beektaa? Maccaatu moosisaan. Moonet utuu siin maccaan ija kanaaf ati ija kana maccaan ija kana utuu siin jettu maccaan immoo achi akkam bilookuudhaaf waan qabu walitti kekkenna sii galee akkasitti qaaraa jaha na nyaachistee utuun gubadhu bulee halkan bishaan hin dhuga. Asiinan dhuga. Waa danfisee liimoon hin danfisee dhuga. Hin dide garaadhaan hin ciisa. Hin dide dugdaan hin ciisa hin dide saatii sagalitti. Saatii sagalitti. Qaara warra Joordaan osoo si ergee maan taatu baraan guyyaatti dhugaa isaan qaara naa dabandasne dhagaaf tokko qaara 10 akka taa'ee nyaadhee hin iyyan isaan. Garuu nama gurgurtee biiftuu har'a 10 nyaadhee biiftuu. Qaaraan inni kan keeti siifu sangumne sana humaa bittee tallaajaa keessa ta'uun dhabu qaba. No takkaan jiru anamma qaara ishee xixiqqoo xirqee ishee nama gubdu san ishee baay'een jaalladha garuu takkaan argine ani asitti. Takka hin jiru hin beeku ani hin argine qaaraan biyya kana bishaan jedha bakka nyaataaf iyyuu siin ta'u. Maan nageeraan? 10 nyaatee siin jedhe maal? Kun guma dhaggeeffadhu. Nyaatan hojjedhu irratti abbaa tokko qofa mura. Nyaatan hojjedhu irratti abbaa tokko qofa. Hin guba baay'ee guba bara jahan nyaadhe immoo wayini nan du'e kaa. Torba moo jaha nyaatteedha walumaa gala torba nyaattee raftee? 10 moo jahayyuu. Innaa lillahi maasii ajjeeftee bara. Aarii waggaa meeqa of keessaa qabdu sitti baattee deemte dhiisi baga deemte giroodhaa boo. Diina koo wajjinaan. Baga sirraa deemte. Anatti jedhe. Walumaa galatti deemuun sii gaarii. Guma maaltu ta'e beektaa lalaali. Ani lolli kiyyaaf lolli biiftuu of sassaabii nama si jaalatuuf ta'e yoo maccaa kana immoo hin jaalatta ta'e akka jiru dubbadhu. Mucaa sanattis meeshaan jaaladhan jettuun dhossiteetta shokaa irte beektaa. Achis achi fakkeessaa asiis immoo. Keessaan waliin keessaan I love you waliin jedhaa jiru. Lakoot sittan hima arrabsuu sitti hima. Waasaappiidhaan wali barreessanii mooneetiin adami. Waasappii irratti asii barreessa waan asiin jedhe adabi jennaan adabamuu fi dide amma adabbii tokkoon biraa qaba adabbii tokko na biraa qabdi. Bakka waasappii ga'anii lakkoofsa walii kennanii moo? Wayini gooftaa kodhiisati. Ati beekanatu miskiinummaa kee kana garaana nyaataa beeku. Duutee jirta. Barreessa waasappii irratti waan. Har'a immoo yoona abidda kaleessa qaara na nyaachisan har'a abidda na nyaachisuuf qophaa'aa jiru yoona. Neevar. Abidda na nyaachisuuf. Bor immoo shugguxii na nyaachisuuf. Amma walumaa galatti joontaan. Walumaa galatti qorataa koo wannan siidhaamu egaa amma isaanirra barbaree si nyaachisani. Kaleessa jechuudha yerooti. Wanna ilkaaniin rigatamu asitti dibattee naan xiqqoo dhaqee ija keetti si bu'u si jaamsitetti jedheen sodaataan ture.
jaamsiteetti bakka gurbaa kana. Wayyoo koolgeetii sana wayyoo koolgeetii sana. Baay'ee tokko argitee bakka amma tabsaa gara fuulduraa yookaan abdii gara fuulduraa sitti dukkaneessitu. Baay'ee cikkaaneedha. Cikkaanin kana caalu jira. Amma mi'a nama isaa guma. Maccaan amma bucaanillee baay'ee jaalataa beekishis jaaladhaa jedha. Waa jaalala isaa kana itti ibsa. Callisee ma dhaggeeffatti yookiin sin jaaladhu ani hiriyaa qaba qorataan hiriyaa kooteetti afaanii baaftee hin dubbattu. Yookiin tolee jettee yookiin itti cittee itti naftu. Gidduu miila akka bishaan gabateerra as dambal jetti. Kun hin taare nuti qabsoon keenya mee kana tokkotti citii ijoollee kana hin miidhiini qorataanis si abdata maccaanis si abdata. Tokko isaanii yookiin tokko abdii kutachiiste tokkoon faana obboleemmaanuu caalaa obboleessaaf obboleettii ta'uu dandeesse. Amma qalbii nama lamaatu rarra'ee jira bar. Kanatu minu guggubaa jira malee an dhugaa ishiirraas jibban qabu maccaarraallee jibban qabu yookiin immoo qorataaf loogaan jiru. Maccaanis mucaan qophaa xoozeera hin jiru kaleessa itti fixate siriyyuu ilaali haarii keessa miira keessa galee. Asii qorataan kun miidhamaa jira. Maalumaaf gidduu fiigdaa. Ani mooni ani tarii laayibiin koo iyyuu inni irraa kun isa dhumaa ta'uu danda'a dhugaa dubbachuuf har'a laayibii taa'uuf hin seenne tokko lamuuna eegina jechuuf hin seenne inni lammataa yeroo nuuf immoo ajandaan qabadhee dhufee fi akka inni itti dhufe narkaa wal dide yeroo nuuf kolfituu seeqattuu siifuu kana biran dhufee bakka yaada dubbii gaggaarii dubbii bareedaadhaan. Abshiriidhaan natti dhuftee bakka keessa koo urgoo wayinaa guuttise ni galee keessa koo guggubataa jiru jechuudha. Na walitti sinniifnee deemu. Qorata. Ayyee walumaa galatti waan tokko jira qorataa koo. Fixoo. Egaa amma. Gooma fixeen kaa dhiifamal tokko. Kanaaf immoo ani sichi. Nama na jaallate inuman jaalladha. Nama nan jaallanne immoo giddiin hin jaalladhu. Ani ammas uummata kabajamaa, uummata ulfaataa soddoota kootti wanta himuu barbaadu. Isin na argaa jirtu eenyu akka balleessaa jirus argaa jiru. Ana immoo walaloo biqiltuu wajjin dhiise jennaan walaloo 20 waliin dhiise kenneef hin dhiise. Isinii galee kenneef hin dhiise harka keessaa fudhate. Wajjiniin laayivii uuman seenii wal biratti baay'een argaminaa jennaani toleedheen adda kute wanta hundumaa toleedheen adda kute ergan adda kute immoo qobaatti hafe ergan isiis ofirraa kutee qobaatti hafe isiin immoo nama biraa wajjin eegaltee jechuu isinii galee amma waan namminaan hubannetu jira nama biraa amma siinee galgala yeroon akka dingataa TikTokii banu in bakkuma edaa sana jirti. Isa ammaa kana bakkuma edaa sana jirti. Walitti dhufeenyi jaraa kun waastaappii walii kennanii wal bira ga'uun kun edanni moosisee akkasiin qaaraa na nyaachiftu akkasiin waan jaalallee ofiitiin hin jedhamne jedhinaan jettu jechisiisuuni dhugaa dubbachuuf kun gaariin turre maccaan akka kootti dogongora qaba jedhee yaadu dogongoraan qabu maaliifi namni tokko yoo inni dhufee sin jaalladha naan jedhe yoo inni natti dhiyaate wanta adda addaa naan dubbate an nama waan ta'eef abbaan sun nama waan ta'eef callisee dhaggeeffadha. Kanaaf sichi atamma dhuguma maccaan jedha wayyoo haadha koo. Achi ilaalaa jirta yoona. Waan kana mooni. No qorata. Ati dhuguma viidiyoo sana garuma keerraa hojjette moo qoosaaf hojjette? Feestaafaa godha. Waan qoosaa waan jedhamu hin beeku wallaahi mooni. Noormaalii ammame nuti wanti barbaadnu beektaa anillee waan hin jedhu. Viidiyoo sana jecha koo caala viidiyoo sana keessatti yoo sirriitti dhaggeeffattanii. Dhageenye ila amma laali ila atamma maccaallee mufachuu hin qabdu beeki. Haqa jiru baafadhu. Maccaatti dhiyaadheen haa jedhaniyyuu. Maccaan akka gootu maccaan bakka jirutti ati bakka jirtutti biiftuun bakka jirtutti namni ragaadhaaf wantoota inni walitti dhufaniitu akka jiru ishii bira jira dubbii nama atis balleessaan qabdu maccaan illee dhugaa balleessaan qabu maaliif beektaa deebiin deebistu garaa hirti malee deebii gahaan kennitu si galee
kun immoo ta'uun qabuun maccaa ani sin fedhu dhiifama naa godhu obboleessa kiyya na jaalachuullee mirga qabda an naman jaaladha qaba jettee dubbattee garaan kuttu isallee qalbii irraa Steefanniste mucaan noonu bakka nuttu akka maraatu taasaa nuttu seeraa haasaa hin jiru sammuu isaa sirriin fi waan jaalalli kun nama gootisetti ni waatuun beektaan. Deebii dhiibama ati immoo kun akkasin nola miidhamaa jirtaatis kun asii akkas ta'aa jirtaan nuti ishii harka qolfiin jirti furtuu yookiin sittaa kennitu yookiin maccattaa kennitu kana barbaanna bakka. Lama keessa tokko afnatti. An dhugaa yaadamoon irratti wannan akka dabalataatti dabalu. Waan kana egaa jalqaba isaatii kaasee aga xumuraatti wajjinumaan jira. Gaafa sana ganayyuun babal'anne ana qorataadha doktoorii suusuu turre biqiltuun illee booddee nutti dabalamte malee utuma akkana inni babal'atee maammee bira ga'ee maammee irraa nama obboleessa koo maccaa bira ga'ee jira. Agalatoomunni sapiraayis ta'e dhufee waan kanatti dabalamuu isaatiif duraan dursaa abbaa carraa taatamoo gadditee galtamoo gammachuudhaan galtamoo tarii egaa shamarran kun gisee tokko tokko dhiifama naa godhaati mooniti yeroo aaran miira aariitiin tarii waan jarri sardamanii murteessantu jira. Sababu tokko yeroo qorataan fakkeenyaaf yeroo sanatti qalbiinsaa asiif achis asis waa'ee dhimma hojiitiifis haa ta'u biqiltuu wajjin karaa deddeemu keessatti doktor shakkii guddaa qabu shakkii jabaa qabu haa ta'u malee irra deddeebi'anii akeekkachiisatti kennaa turan qorataatti dhiisii yaa jaarsa kan kunan shakkii gaafatisii wajjiniin akkas waan tokko maxxansitu jedhanii ibsa gurguddaa dhufanii boo'anii kennataa turan. Garuu yeroo sanatti qorataan egaa dhaggeeffatamaa jirtu yeroo haasoftan ilaala. Wajjin jiru ammayyuu qoy seessu. Mabruuk inja asumaanuu macca mabruuk si jedheera. Biraan bahee callisii bira taa'i. Biraan bahee mishiroodha waan taateef callisii bira taa'i. Maal hindeessisee Haatattuun ilmoo namantoodha Oromoo. Hojii dhiisanii tapha dhiisanii yookiin hidhaa isaanii callisanii nu dhaggeeffatu. dhaggeeffatan. Akka mana keenya jala hin jiru. Haa ta'u dhaggeeffatanu rakkoon qabu. Jalatti bufaasin akkana dubbii. Nuti hin dubbanne sin dhaggeeffataa irraa jechaa jiru. Itti bufaasin let's go. Gamanumaan iyyuu mushurrummaan kun akkamiin haa jedhini akkam aarusni kun jaalallee aaraan akkamitti sitti jira maccaabu. Aasaa keenyatti fataa jechaa jiru laal. Kuni bari kun ofitti amanamummaa dhabuudha. Otoo ofitti amanamummaa qaban waan barbaade haasa'uu jalayyuu hin deemtan illee oduu namayyoon fudhatan ofitti amanamummaa dhabu. Erga isaan jedhanii waan irra buusaa keessatti anamma yoonaallee dubbanne haati hattuu ilmoo hin amantu siigalee inni ati har'a haasaa keenyatti fataa jettu kun borummoo nama biraatu akkasitti taa'ee haasaa keetti fataa jedha habiibiitti fufi let's go jedhaasin. Ayyee galatooma haasaa koon xumuradha. Kanaafiyyuu egaa ani wannan dhaamu akkuma jarri lachuu sagantaa kana ta'anii mana keessa wajjiniin harka wal qabatanii foddaa. Silaayin cittoo naan jechaa jirti foon haadha kunillee keessa seente cittoo naan jechaa jirti mucaa. Kanuma baay'ee. Siifu waan kanatti sodaa guddaa qabdaa nutti dabalamuudha garee kanatti dabalamu. Garee hafuuftu aara maala sodaa indoomanii duratti hin gallettan gala dibbiin godhee amma keer inshaalla. Fataa jira qorata sa'aatii kam akkaataa kamiin yoomillee ansi biran jira abshir. Siifu galatoon baganatti makamte giittiif akka haadhoo fi qabsaa'uu waan takka dhugaaf dhaabbanna nuti beeku warra dhugaa. Yaa dhugaa namoonni kun asumattuu wanni jarri naa hubachuu qabanu an jaarsa biyyaati. Jaarsa biyyaati. Jaarsi biyyaa immoo dubbii ilaala waan ta'eef gamanas gamasis ijuma tokkoon ilaala.
nu kan akka xalaataa hin fudhatina. Macca yoo ka'es. Nullee nu hubadhu waaqessiin jedhan. Anamma rabbuman siin jedhe nama tokkoof illee dhugaa kan dubbadhila. Waan qorataan jedhullee qalbeeffadheen dhaggeeffadhe yeroo kaan waan biiftuun jettullee qalbeeffadheen dhaggeeffadhe waan maccaan jedhullee. Maccaa yoo fudhattes dhugaa maccaa nan beekaa. Qorataa fudhattes dhugaa qorataa nan beeka. Biiftuus akkanumaa jechuudha. Maaltu hubame kaleessa sitti meerarra deebi'ee sitti hime. Lafti nagaadha jedhee waliin wal jaalatu ijoolleen kun hiriyaadha jedhee ishii wal yaadne dhufte anaa fi roomaa fi maccaa inni sadii ta'anii jirra dhufte Dooktor Biiftuu. Biifa akkam jirta naguma keetii nagaa galata rabbii achumana qorataan akkamii argeen beeku sasenna qorataan taminaan jechuudha. Ijuma jabaatte waata na rifadhee qorataa indee rifadhee ishumatu na deebisamu jedhamu ani akka qorataa keeti kaan jedhee qorataa nama jedhamuun beeku naan jedhe. Eshi qorataa walaloo qorataan fide walaloo sin beeku qorataa sin beeku jettee. Eshi jaalallee qabdaa hin qabu jaarsa qabdaa hin qabu. Kanumarratti lolli koof lolli ishii ka'e maaliif kaaddaan jedhee. Wanuma wal fakkaataa akkanaatu immoo ta'e har'as manuma keenya keessatti. Eenyutu dhufa maammeetu dhufa soddaa keenya jaarsa kan biqiltuu dhufe. Nagaa gaafadhee soddaa dhiifama walillee hin barreeffaniifati har'uma waliin makamnee akkam jirta naguma keetii fayyaadhaan nagaa alhamdulillah fayyaadha. Biqiltuun akkamiin jedhee hin dhageessi biiftuun teesse. Alhamdulillah nagaa isheeti lubbuu jedhee sayyuuga lubbuun nagaa isheeti hin dhufti ishiin illee jedhe argite nama jaalattu nama kooti jirtu nama amanamtuu fi yoollee namni waa'ee isaa gaafatu akkanatti deebisuu fi qaba. Soddicha dinqisiifadhee osoo hin fixiin immoo takka ture maal jedha beektaa walalicha fidee akkamiin nagaatti siin jedha jedhee lola eegalee biiftuu wajjin akkana jedhee sitti postotee miti ani immoo deebisee dhaqee feesbuukii irra ilaali jedhamu qaba bar. Mucaa obboleetti akka gaarii kunuunsee kenneef biqiltuu geessee itti kennee dhaqee mana ishiitti walaloo walaleessee fi maaliif raakaatee akkas goote jennaani kalees akkana gorraan dhungatee jedhe waattum jedhe achi maal godhan inni immoo maal godha maal gootaree jennaan anis biiftuun obboleetti kooti jedhee ishiidhaan lubbuu waliin jedhee taa'anii ishee amma qorataan otoo kan argee jedhee diraamaa akkanaatu jira malaan kun maaf ta'aadha nuti qabsoon keenya kun ta'uun qabu namni adabatee. Jireenya isaa jiraachuu qaba malee as gidduu deemanii waliin nyaatu maaliif barbaachisa? Inni maammeenis adabatee biqiltuu faana achumatti walaloo isaa walaleessuu. Biiftuunis adabattee qorataa faana taa'uu. Maccaanis immoo dhufee ishiidhaan sin jaaladha jedhee amma akkuma kaleessa giiftiidhaan axxaaddafuu sana axxaaddafuu dhiisee akka buleetti. Kan na dhibe waan si dhibu afaan keettan qabamu. Lubbuu mooniit maammee fi qorataa walitti hiite walitti xaxxeesiin jechaarti. Ishiin akkanuma itti bar hin amantu kalee sana kaaddee bar jecha jette sana waan tokko jira mooni an kan na dhibe maccaan akkamumatti xiqqoosii warra lafa buleeyyii haadha namaa kana keessi isaa kun amanee dhaqee nan fuudha jedha waa isa kana xiqqoo si yaada keessa galcheeramu akkamitti maccaan jaalalli qabuu danda'e kunis gaaffii tokko. Maccaa ankaleessa inumaayyuu falmaafiin ture lakki maccaa rakkoo hin qabu kan ol deemu kan gad deemurraa jaalalli qabanni rakkoo yoo qabees torbee tokko guyyaa sadi bichaa qabaa fi maccaadha. Gadhiisaa achi booda gadhiisaa. Siifoo lalaala. Inumaayyuu erga biqiltuu miti biiftuun qorataa hin beeku jettee jaalalli qabeense edaa dubbiin kan ture dura kaasee hin beekaa naan jedhe nuti wal beeknaa calleessi naan jedhe har'a ammoo inumaayyuu taa'eet ambar baay'ee si jaaladhaa jedha baay'uma tokkoon si jaaladhaa isheen immoo callisteetu wayini miira innaa sanaa otoo waraabee as keessa jiraa miti dhiisati nan baasa. Egaa akkas goon ammaa qorataa koomiyyaati immoo waan si keessa jiru ibsadhu laa yoo. Tarii doktoruma kanattan deebi'aa maccaan kanaas waa jedhaa jetti ani akka silas akka jaarsa hedduu deemaa jirutti jalqabarraa kaasee maccaanis yaada isaa gaafadhe obboleessa koo akkami waan kana miidhamaa jira gurbaan kun obboleessi keenya kun itti deebimnaa dhiiftaa fi yoo jennu amma kun sitti tolaa garuu sitti tolaa qorata amma
kan nama biraa taatetti yoo sun. Meeqa dhiisaa gumaa meeqa dhiisee dadhabee bara mucaan ofii dadhabee bara amma mee nafseen itti dhufu bara meeqa dhiisaa meeqa dhiisaa iddoo biraa deeme nafseetti uutee tafseetti qabdee sitti gooti ofii ishiitii immoo eessa jirti. Araana ijoollee keessaa baasanaan jechaa jirti qoyasuma irraan dhaamsadha qorataa lubbuu. Wayye. I love you, okay? I love you. Come to Dubai, Habibti. Yeroon komentii dubbisuu irratti Na qalabadhu nan dhufa. Na qalabadhu biiftu. Qalabadhu. Isiidhaa dheebuun. Qorata fuula kee kanarraa waa dubbisaanii akka obboleessa kee hangafaatti akka manguddoo biyyaatti gizee tokko tokko guyyattii lamman qophaa dabarsite kana keessatti jajjabinaaf namni dhufee mana keessatti buna sii danfisaa ture. Waa xiqqoo ixaana mana keessa siyaasaa ture jira. Gizee tokko tokko surii waan shakkala. Waan shakka jaarsi kun yeroo ilaalu waa hubata. Siifuudhaa fi waan biraan jedhu komii tokko tokkotu na qaqqabe. Komii tokko tokko na qaqqabe. Jarri kun akkami wanni kun dhufanii mana sii oowwisaniiru hedduu kan guyyaa lamman kan. Dhugaa dubbachuu fi ilaala akkuma jalqaba jedhanii doktoriinis waa jechuu hin danda'u garuu isiitu filatee deeme an deemin jenne an hin jibbine. Erga deemtee immoo kottuu deebii jechuun hin danda'aman maaliif mirga koo miti kun mirga sii dhiibu jechuudha. Bakka filattee bakka siidhaa ta'e taa'uun mirga siiti. Siifuun immoo anaa fi dagalee koo yoon siin jedhe ifaa kana amma yoon ifaan kun cufe ifaa kana dukkana keessa na arguu hin dandeessanu dukkana keessa waan hin ta'uuf. Kanaaf siifuun anaa fi gaafa kaleessas hardhas boris iftaaris akkuma amma ilkaansii argitan kana qabattee na kofalchiiftee wanta gaggaarii akka yaadu anamma akka abaabootti fudhadha. Abaaboo yoo bishaan hin arganne hin coolliga hin caccaba hin bareedu. Siifuun immoo anaaf bishaan taate jechuudha. Akkan hin coolligne akkan hin caccabne bishaan naa taate waan gaarii naa taate sammuu koo naa eeddee dhugaa dubbachuuf asumaan nu galatoomi siifu ulfaadhu siin jechuun barbaada. Itti aansuun mooneeti. Mooneeti immoo gaafa qorata ati amma halaala walirraa teessanii akkanaa sitti cakkanamuu si gabroomsamuu sirratti dhiirri biraa janajjanamuu dhiirri biraa sirratti haasa'amuu wajjiniin humna ta'anii lamaan siree banuu haddii qaaraa guggubaa akkasii si nyaachisanii aga lubbuun kee ba'uutti sitti taphatanuu halaala walirraa jirtu tarii immoo gaafa wal bira geessanoo itti yaaddeettaa wanta kana jettee waan halaalaa sichaas dhufu fuulleetti argite bara halaalatti argite waan sichina dhufee na qaqqabu sirriitti na bira dhaabbattee waan kana qorattee baasuu fi an beektaa namni waa jaallatu beektaa of qabaan jaallatu. An dhugaa dubbachuuf of qabaan jaallanne. Abbaa feetii wajjin taphattu, abbaa feetii wajjin haasoftu, abbaa feetii afaarsitu, abbaa feetii akka feetii agootu kana dura callisee uumanii jaallalaa ture maaliif onneedhaan si jaalladha waan naan jetteef amma immoo garuu ana dagattee bakka ittiin dawwalaa hin kaaftu eessatti naqee arga maccaa biratti hin deeme arga isan guyyaa siriitti arguu eegalee halkan amma kana bira taa'uun maal jechuudha edas wal faana bulan asirratti qofa miti bar waastaappii lakkoofsa walii kennanii immoo walii wal keessa jiru eda yeroon imootti dawwalu duuteetta bakka imoon itti dawwale yeroon imootti dawwalu maccaa iskiriinshuutii gootee natti ergite haay maal jechuudha mana ariyatamtee jirtaati walumaa gala maal jechuudha jedheen haan
amma si iskiriinii irraa kaleessa lama inni intinaa kenneefi geemii taphachiise sanaa wanta inni kenne sana iskiriinii telefoona siirra kaattee iskiriinshoot gootee hattee fide ookee akkasii ookee ansin jibbine situ deeme bakka kanumaaf an dhiiseen dubbachuu hin barbaanne walumaa gala an lammatallee deebi'een dubbadhu bakka feete atees bakka feete jiraatti nagaa taatu nageenya siin hawwaaf bakka sanatti maccaan immoo yoo inni wajjiniin torbee tokko ga'e laata torbee tokko yoo inni ga'e arraba kooraan rifeensa buqqisa maccaa dhugaa dubbachuuf akkuma ragattee deemte boris sigattee deemti akka wajjin jireenya gaarii jiraattan hawwii kooti haa ta'u garuu sigattee akkasiin deemtu hin ragatiin badii tokko hin qabdu nama yoo jaallatamtee sitti dhuftee si jaallatte waan ta'eef jaallatte jaalladhu garuu yoo hin jaallanne si wanta gaggaarii gorsiisiin jira akkuma obbolummaatti isa ta'u akka waa hundaatti isa ta'u. Ani bar maccaa bareecheen beeka beeki mucaa baay'ee qabban nama ciqiciqiillee hin feenedha dhugaa rabbi ciqiciqiilee dhugaan inaaffaa miti ciqiciqiidhuma sagalee wayyuu arginaan. Waan isin dhaggeeffataa jirtan itti fakkaatee maccaan baay'ee haasaa jira. Siifoo sagalee isaanii tokko nutti hin banin haa dubbatan akka fedhan ta'a. Gamanumaanii siifuuni dhaggeeffatanu jarri amma rakkoon jajjabaan nu uumnus hin jiru jaarsa biyyaatu jira waan ta'eef atis hin sodaatin rakkoo tokko natti dhufaa tarii na mudataan jedhanii obboleettiin koo qaaliinis hubattuuniif kan fageenyatti waa argitus nu gidduu jirti waan ta'eef gama dhimma keenyaatti deebina akkamitti waan kana furuu dandeenya akkamitti yaada kana immoo isarraa akka inni gara fuulduraatti tarkaanfatuuf isa jajjabeessuu dandeenya jechuurraa haasa'u. Tarii yoo yaada qabaatte muunii dubbadhu meemesii dhiiseera. Eeshi qoy eenyudha baay'ee wanni affeeruu dhiiseera. Soorettiidha kan sagalee mammadaa'ee boolla tokkotti maal jedhee sirbu eenyu ture maqaan isaa siifuyyee. Kan maal jedhu? Sagalee mammadaa'ee ka jedhu mucaasaa wannoo fakkaatu sallee eenyu ture mucaa magaala sirbuu sana. Sooretti miti eenyutu qoy sooretti. Isallee yeroo tokko mimmaaniin isbiin boo'ee shamarran boossee baay'ee. Sirraa siqus yoone. Shamarree moo sirraa hiikuu sagal mammadaa'e as gidduudha. Horii waa kanaan hojjedhu irraa siquufis rakkatte itti siquufis sagal mammadoofte kanarra qabtaata kee ol naggaasaa sirriidha dhiifama laata. Isatu ishee ibsa. Sirriitti ibsa sun sagal mammadeessite namni yoomuu waan ofiin barbaadedha fedhus dhiisuus waan hireen isaaf qabaatte qabate sun qoasini banuu sirbicha. Isatu madaadama beekteessa. Yookiin immoo hin feene jechuun dirqama arganne jechuun miti. Kana jechuun koo nama tokko yeroo jaalattu yoo kan kee ta'e bareedaadha. Kan koo ta'a jettee yoo jaalatte tarii kan kee ta'uu dhiisuu mala. Garuu immoo qorataan dhugaa dubbachuuf nama kana hin jaalataa aynoo nan beeka. Aniif qorataan keessaanillee hin haasofna. So nan beeka nan hubadhaafilleedha. Garuu immoo wanti jechuun barbaadu yoo jiraate wanta kamis yoo ta'e haala kam keessatti yoo cimee yookiin immoo of cimsee of qabuun barbaachisaadha jedhee yaada. Maaliif fakkeenyaaf yeroo baay'ee haasofnanii fi akka aniif qorataan haasofnu namni waa beekuu baatu malee aniif qorataan hin haasofna waa baay'ee kana sana jedhee dubbachuu baadhus aniif qorataan hin haasofna waan baay'eellee nan beeka. Kanaafiyyuu wanta beeku sanarra immoo dhaabadhee omaa miti tokko deemu tokkotu dhufa baay'ee akkuma inni tokko namni tokko faayidaadhaan si jijjiire abshir habiibii kiyya bor guyyaa biraati. Kanaafiyyuu haala kam keessatti immoo an obboleettiin kee qaaliin si wajjin jira abshir yeroo ati cimtee dhaabattee kolfitee taphattu malee yeroo ati akkas gadditu si argullee hin fedhu hin barbaadullee
ሰው akkuma kanaan duraa sanitti kolfii taphadhu malee gaddatee takka arguu hin fedhu sii galee si jaaladha kabajaa har'allee borullee yoo ta'e gammachuu kee kolfa kee qofa barbaadaani tole. Ayyee galatoo buufaadha. Abshiraan hin gaddu lammata. Abshir. Waan gaariidha. Tokko yoo deemee tokkotu dhufa boru. Sii galee akkuma namni faayidaadhaan si jijjiiru borummoo kan siif jedhee akkasitti waa hunda gatee dhufutu dhufa sii galee. Okay. Siifu ammaa kan hin gaddine beektaa sichi. Hangateen deemnee ani ittiin darbine siin natti darbe. Hangateen nu bira hin deemne waan isin dhiisi. As jalatti ijoolleen barreeffama baay'ee barreessaa arrabsaan irrattis waraabanii keessaanis isiisi fuudhamoo situ itti heerumaa huccuu isiin uffadhu jette maaf uffattaati dubartiidhamoo waan baay'ee naan jedhamaa ture. Kana bira darbee dhugaa dubbachuu fi keessaanillee waan isiin godhi jette bakka callisee homan godha itti darbuun hin barbaaduan tokko shamara waan taateef lammaffaa immoo isii qofan barree. Maatii isii soddoota baay'een wal bare waan ta'eef kabaja isii sirriitti achi fageesseen eega kabaja soddootii wanta hin taane afaaniin hin ba'u jechuun achi fageesseen kabaja maatii isii biratti ummatuma saba isiin keessaa dhalatte naannoo isiin keessaa dhalatte Oromoo hunda bakka akkuma maal jedheen isinitti hima bifuma jaalala qulqulluudhaan ilaala garuu isiin immoo utuun akkana kabaju yeroon isiin huccuu adii uffattee dhuftee ani gurraacha uffadhee dhufe hattaa jechuun deemi adii uffadhu jettee naan deemeen gurraachicha baaseen adii uffadhee dhufa. Koo ishii si bulchamoo situ bulchaa ture? Ambar jaalalaan hin bitameef sii galee wanta amma boriin. Jaalalaan bitamuun kee immoo ishii biratti gatii hin arganne fa'a. Baay'ee nuti dhuguma sin jedhameeti dubartiin dhiirumaa gaditti buluutu nurraa bareeda. Ajajuun kun gaarii hin ta'u beeki. Maaliif kabajuu siifoo qo'e kaalama dhugaa dubbachuudhaaf siifoo nuti akka obbolummaatti hin jirraaf miidhama isaa hin barbaadu. Garuu lapheen isaa amma dubartii jaalaturraa immoo adda bahee osoo akkatti isheenis meen jaalatti hin dubbattu. Ana iddoo biraatti amma haarsuudhaaf haa dubbattu iyyuu malee qalbiin ishii qorataa arma bira jira. Kan lafatti amma dhukkee kaasaa jirtuuf kan lafatti amma bubbee ta'aa jiru maccaadha. Sababa kanaafuu amma nuti akkas goona haa dhufani lamaan jaraatu. Lamaan jaraatu maccaani silayyuu jaalala isheef qabu isheetti ibse malee qorataa dhiisin afaan abayis jedhaan hin jiru. Ara nikaa hidhadhaa jechaa jira sagalee dhaggeessise naan hin dide bar ani har'a galgala nikaa hidhadhaa hin fuutaa jedhiini naan jedhe bar. Sagaleen gadi qannase malee nikaa yoo hin hidhata ta'ee nan dhiisaaf yookiin immoo natu nikaa hidhataa jechaara. Beekan sagalee gadi qabeen. Hidhataa karoora mataasaa qaba. Ani waan inda'uun wanni miidiyaa hawaasaa kanarratti taajjabu namni dhufee tokko yoom heerumta yoom fuuta yoom dhalchita yoom dhalta. Karoora namaa miti karoora abbaan gaafa keessumaayyuu bultiin nama barbaanne jaalachuu dandeenya hundi keenya hormaan nama barbaanne faana turuu dandeenya garuu bultiin gaafa gubbaadha rabbi eeyyame gaafa guyyaa rabbii namni rabbi gaaf sii qoode gaafas fuutallee gaafas heerumtaan ati guyyaa muratteeyyuu homaa hin ta'u yoo amma ofii keetiifuu ayyama rabbii malee wayi keessa fiigdee galteeyyuu bultiin keessuun hin qajeeltu turtee diigamti garuu jiruun ilma namaa jaalala waa'een bultii guyyaa rabbi gubbaa qoodeedha namni fuudhi jedhee yookiin heerumi jedhee miti namni kan heerumuu qabu waan ta'eef jaalachuu dandeenya nama tokko jaalachuu dandeenya wajjin turuu dandeenyaan kun keenya fedhii keenyaan garuu fedha rabbiitiin ta'a waan ta'eef ammayyuu immoo mancaa'iin dhageessaa simiti kan qooduuf har'a galgala nikaa hidhatta wanti jedhamu hin jiru. Mee dura honneenu walitti haa galume mee dura yaadaanu walii haa galan mee sirriitti walaa hubatan san booda gaafa rabbi eeyyame wal fuudhu.